Nakapa kanalma kanafurul kullu waaqayyo tokkoon aamiin maatii waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon dulchee kan jaallatu kaa gooftaa keenyaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin akkam jirtu akkam yoo nageessanii aamiin waaqayyoon abbaan jaalala abbaan dhiifamaa akka balleessa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u baga guyyaa ayyaana yaadannoo ergamaa waaqayyoo qulqullicha Gabri'eel qulqullicha Mikaa'eliin isin ga'e. Akkuma beekamu guyyaan kun guyyaa ayyaana qulqullicha Mikaa'eliiti. Akka biyya keenyaatti guyyaa sirriitti kabajamee ooluudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee ergamaa qulqullicha Mikaa'elii ayyaana wal qabatee maaliif ayyaaneffamaa? Maalidha wanta jedhu sanii har'aa muraasa isaa wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo akka manni amantaa Ortodoksii itti barsiiftutti guyyaan kun guyyaa ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'eliin itti muudamedha. Waa'ee kana ilaaluun dura waa'ee uumama ergamootaa wajjin ilaallu muraasa ishee. Waa'ee uumama ergamootaa ergamoonni guyyaa kamii uumaman isa jedhurraa yookaan seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti akkana jedha. Waaqayyoon jalqaba lafaa fi samii uume jedha. Jalqaba inni jedhame kuni jalqaba waaqayyoon addunyaa kana itti uumuu jalqabedha jechuudha. Akka kitaaba mana amantaa keenyaatti kitaaba Aksumaaros isa jedhutti uumamtoota 22 keessaa guyyaa sana uumamtoonni uumaman uumamtoota 8dha jechuudha. Isa 8ffaa irratti kan uumaman ergamoota waaqayyooti. Ergamoonni kunniin baay'inni isaanii hanga urjii samii ta'uu jechuudha. Lakkaawamanii bira gahuu hin danda'aman ergamoonni kunniin uumaman. Waaqayyoon addunyaa kana haala sadiin akka uume hundi keenya iyyuu hin beekna. Isaan keessaa ergamoota waan hin jirrerraa gara jirutti fide waaqayyoon. Ergamoonni waan irraa uumaman hin qaban. Waaqayyoon humna isaatiin, aangoo isaatiin waan hin jirrerraa gara jirutti isaan fide jechuudha. Amalli ergamoota immoo guyyaa sanbata guddaatti uumamanii uumamni jalqaballee guyyaa isaa waan ta'eef jechuudha. Faarsaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti ergamoonni amaloonni ergamootaa ibidda ta'uu qilleensa ta'uu nu ibsa. Kana jechuun ergamoonni ibiddaa fi qilleensa irraa uumaman jechuu miti. Amaloonni ergamootaa garuu akka qilleensaa hin saffisu, akka ibiddaa immoo aangoo waaqayyoon isaaniif kenneen aangoo hin qabu jechuudha. Hedduu akka ta'anillee immoo Iyyoob boqonnaa 35 lakkoofsa 3 irratti, Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 22 irratti ergamoonni baay'ina akka qaban nuuf ibsa jechuudha. Ammallee immoo kitaaba Aksumaaros irratti jechuudha. Magaalota 3 irratti waaqayyoon ergamoota uume kaniin ergamoota kaniin immoo qomoo 10tti jechuudha. Adda qoodee magaalota 3 irratti muuduu isaanii
kitaaba kanarratti argachuu dandeenya. UR irratti, Raamaa irratti fi Erer irratti ergamoota kaniin uumee jira jechuudha. Ergamoota kaniin uumee ergamoota kaniin immoo aangoo isaaniif kennee ergamoota keessaa warroota aangoo isaanii kenne keessaa inni tokko Saaxinaa'el ture. Saaxinaa'el ergamoota keessaa aangoo Waaqayyoo irraa isaaf kennamee magaalota irratti, magaalaa inni irratti muudame irratti hangafoota ergamootaa jedhamee muudamee ture. Haa ta'u garuu immoo aangoo isaatti waan hin fayyadamneef aangoo isaatirraa akka kufe immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti nuuf ibsa jechuudha. Maarreekaa ergamoonni Waaqayyoon maaliif ergamoota uume? Hojiin ergamootaa maalidha? Isa jedhu muraasa ishee wajjin haa ilaallu kiristaanota. Yeroo baay'ee ilaalchi keenya ergamootaaf qabnu maal fakkaata? Ergamoonni uumamtootadha. Ergamoota Waaqayyootu uume. Hariiroon ilmaan namaa wajjin isaan qaban hariiroo ilmaan namaa Waaqayyoo wajjin qabu wajjin walitti dhufa jechuudha. Nuti dhugumaan Waaqayyoo wajjin yoo jiraanne, Waaqayyoo wajjin yoo deddeebine, daandii ishee sirriirra yoo deddeebine ergamoonni Waaqayyoo nu eeguu jechuudha. Akkuma uummata Israa'eliidhaanii seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 30 irratti maal jedhaa? Uummanni Israa'el biyya Gibxiitii bahanii jechuudha. Biyya isaanii biyya Kanaanaatti yeroo galanitti gufuun akka isaan hin dhoofneef ergamaa koo si fuulduran erga jechuudhaan Waaqayyoon isaanitti dubbateera jechuudha. Amma kaa Waaqayyoon ergamaa maaliif isa barbaachise? Ergamoonni nuyyuu maaliif barbaachisanii? Isa jedhu gaafii kaasuu qabna. Inni jalqabaa akkuma nu'u Waaqayyoon qulqulluu qulqulluu jedhanii Waaqayyoon galateeffatanii Waaqayyoo wajjin gammadanii jiraachuudhaaf. Waaqayyoon ilmaan namaatiifis ergamootaafis sammuu bilisa ta'e kenneefii jira. Sammuu isaanitti fayyadamanii Waaqayyoo wajjin jiraachuu hin danda'u, Waaqayyoon ala ba'anii jiraachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf Saaxinaa'el aangoo isaa fayyadamee Waaqayyoon adda ba'ee hin kufe jechuudha. Ilmaan namaallee Addaamisis akkasuma waan Waaqayyoon jedheen dhiisee fedha isaatiin waan deddeebi'eef hin du'e jechuudha. Lachuuyyuu yoo balleessan Waaqayyo irraa adabbii argatu, karaa sirriirra yoo deeman immoo Waaqayyo irraa eebba argatu jechuudha. Kanaaf hojiin ergamootaa inni jalqabaa maalidha yoo jenne Waaqayyoon galateeffachuu, ergamuu, kadhannaa fi aarsaa amantootaa gara Waaqayyootti ol baasudha. Maal isiniin jedhee hojiin isaanii ergamoonni jechuudha hin dulloomanii, hin dadhabanii, hin du'ani. Akka namaa nuti hin boqanna fooniin, isaan garuu foon hin uffanne jechuudha. Kanaaf boqonnaa olee Waaqayyoon galateeffachuu. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti qulqulluu qulqulluu Waaqayyoo isa maccaa Waaqayyoo hunda hin danda'u jechuudhaan eenyu galateeffatu? Waaqayyoo galateeffatu. Waaqayyoo nu galateeffannu san isaanis maal godhu? Hin galateeffatu. Iyesuus Kiristoos fuuldura isaatti kufanii Abbaadhaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluudhaaf hin sagadu. Nullee Abbaadhaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluudhaaf hin sagadna jechuudha. Hariiroon keenya kanaa jechuudha. Abbaan keenya tokko jechuudha. Kanaaf hariiroon nuti ergamoota wajjin qabnu isa kanaadha. Malee ergamoonni Waaqayyoon ala jiraatanii yookiin akka qaama biraatitti yookiin akka Waaqayyootti isaan akka hin laalle hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Namoonni gariin garuu akka waan ergamoota nuti waaqeffannutti warroonni ilaalan jiru. Garuu immoo amantuma Ortodoksii keessa illee ta'ee waa'ee ergamootaa kan hin beekne wallaalummaadhaan yaada biraa keessa namoonni seenan jiraachuu hin danda'u. Kanarraa of eeggannoo gochuu qabna.
Ergamoota nuti wanti daballuuf hin qabnu. Nuti ergamoota gaafa kabajnu eenyuun kabajaarraa Waaqayyoon kabajaarra. Maaliifuu Waaqayyoon kan muude, Waaqayyoon kan erge eenyu waan ta'eef Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Ergamoota kan erge, ergamoota kan muude eenyu waan ta'eef Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon kan erge, Waaqayyoon kan nutti aangoo kenneef immoo kabajuun nu kiristaanotarraa eegame jechuudha. Ergamoonni hojiin ergamoota ol baasuu akka ta'u hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 Xoobiit boqonnaa 12 lakkoofsa 15 mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 4 akka ta'e ilaaluu dandeenya. Ergamoonni araarsuu illee hin danda'u. Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti. Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12tti. Ergamoonni immoo misiraachoo himuu illee hin danda'u jechuudha. Waaqayyoorraa misiraachoo gara namaatti fiduu danda'u. Ergamaan qulqullichi Gabri'eel Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26tti ergamaa gammachuu misirroo gammachuu fidee kan dhufe ergamaa Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo gara Waaqayyoo nuti waan kadhannu kadhannaa keenya Waaqayyoo fuulduratti hin baasu. Waaqayyoorraa illee immoo kara namaatitti dhiifama fidaniitoo hin dhufu jechuudha. Kanaaf ergamoota waan jennu kana maqaan ergamoota gaafa jennu eenyurraa ergamu Waaqayyoorraa ergamuu jechuudha. Ergamoonni isa kanaadha jechuudha. Maarree ergamoonni garuu immoo akka Waaqayyoo bakka hundatti hin argamu. Waaqayyo amalummaadhaan iddoo hundatti argama. Ergamoonni hoo iddoo hundatti argamuu danda'u? Argamuu hin danda'an. Ergamoonni al tokkotti iddoo hundatti argamuu hin danda'an. Maaliifuu uumamtoota waan ta'aniif. Iddoo hundatti al tokkotti argamuu hin danda'an. Garuu kennaa Waaqayyoon isaanii kenneen sadarkaa qulqullummaatiin waan iddoo hundatti ta'u arguu hin danda'u. Maal jechuu kiyyaa? Qaamaan jechuudha. Qaamaan bakka hundatti arguu hin danda'an yookiin argamuu hin danda'an. Garuu waan iddoo biraatti ta'uu fi saffisa guddaa waan qabaniif maal ta'uu hin danda'u? Arguu hin danda'u. Qaamni isaanii murtaawaadha. Qaama Sillaasee qofaadha kan murtaawaa hin taane. Qaamni uumamoota hundaayyuu maalidha? Murtaawaadha. Kanaaf namni tokko Itoophiyaa keessa ta'ee yoo kadhatee fi Ameerikaa ta'ee yoo kadhate al tokkotti ergamaa Waaqayyoo dhaga'uu hin danda'a. Garuu ergamaan sun iddoo murtaawaadha. Iddoo murtaawaadha. Kanaaf kiristaanonni haala saniin haa hubannu jechuudha. Kanaaf ergamoonni fakkeenyaaf duuka bu'oota Waaqayyoo mana hidhaatti jajjabeessanii jiru. Mana hidhaatti akka ba'an taasisanii jiru. Qulqullichi Mikaa'el mana hidhaa seenee Phaawulosin mana hidhaatti baaseera, gaggeesseera, jajjabeessee jira. Akka hin miidhamne taasisee jira. Kanaafidha Waaqayyoon akka miilli kee hin rukutamneef ani ergamaa koo fuuldura keetitti nan erga jedheera. Kanaaf waan Waaqayyoon immoo nan erga jedhe kabajuu qabnaa jechuudha. Hariiroon nuti ergamoota wajjin qabnu kanaadha jechuudha. Hariiroo biraati miti. Hariiroo nuti wajjin qabnu isaan waaqeffachuu miti. Waaqayyoorraa waan ergamaniif, Waaqayyoorraa waan dhufaniif nu gargaaru, nu eeguu jechuudha. Aangoo Waaqayyoon isaanii kenneen immoo nu fayyisuu hin danda'u jechuudha. Kanas immoo Faarsaa 33 lakkoofsa 7 irratti namoota Waaqayyoon naannawa, namoota Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoo hin buufatu, hin oolchusi yookiin hin fayyisusi jedha. Eenyurraa kennameef? Ergaa Waaqayyoorraa, aangoo Waaqayyoorraa kennameef ijoollee Waaqayyoo hin oolchu. Ijoollee sadii fudhachuu dandeenya. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eliin jechuudha. Eenyuun eeyyama Waaqayyootiin garuu eeyyama Waaqayyootiin malee waa gochuu hin danda'an. Garuu eeyyama Waaqayyootiin dhufanii nu qarqaaruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haala saniin hawwan kiristaanotaa maarree ayyaanni guyyaa har'aa immoo ayyaana maaliiti yoo jennee qulqulloonni Mikaa'el bakka Saaxinaa'elii bu'ee guyyaa itti muudame jechuudhaan manni kiristaanaa Ortodoksii
maal gooti ni kabajji jechuudha. Qulqulluun Epifaaniyoos maal jedhanii Mikaa'el ergamoota jajjaboo irratti muudame jenna jechuudha. Ergamoota hunda irratti kan muudame aangoo kan qabu eenyuudha? Mikaa'elidha jechuudha. Aangoo yoo jennu immoo akka biyya lafaa kanaa miti. Akka biyya lafaa kana akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Akka biyya lafaa kana akka hin taane. Kanaaf kun immoo sadaasa guyyaa 12 jechuudha. Dhiifama adoolessa jedhetan barreessa asirratti hin sirreeffattu. Idaariin sadaasa bulii 12 jechuudha. Guyyaa har'aa ayyaanni nuti kabajnu guyyaa ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Mikaa'elii itti maal ta'e jechuudha, itti muudame jechuudha. Inni biraa macaafa Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Bara sanitti waa'ee ijoollee saba keef kan dhaabatu inni hangaftichi Mikaa'el ni ka'aa jedha. Bara dhufaatii gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa kanatti murteessuudhaaf dhufu ilma namaatiif kan dhaabatu jechuudha. Ilma namaatiif kan kadhatu ergamaa Waaqayyoo Mikaa'eliin ni ka'aa jechuudhaani ragaa bahee jira jechuudha. Inni biraa immoo ammas Daani'el macaafa Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti immoo akkana jedha. Kunoo warreen hangafoota jajjaboo keessaa tokko Mikaa'eliin na gargaaruudhaaf hin dhufee jedha. Na gargaaruudhaaf hin dhufe. Kanaaf ergamoonni nu gargaaru jechuudha. Erga nu gargaaranitti immoo maal gochuu qabna? Jaalachuu qabna jechuudha. Kanaaf bara sanitti waa'ee ijoollee saba keef kan dhaabatu inni hangaftichi Mikaa'el ni ka'aa wanti jedhameef illee kanaaf jechuudha. Inni biraa immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Kana booddee samii keessatti lolli ni ta'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaan ni lole. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa ni lole. Bineensichi mirga hin arganne deebi'eef isaaf ergamoota isaafitii samii keessatti iddoon hin argamneefi jedha. Kanaaf samiin ergamoonni jiran hundumaa irratti ergamoota hunda hangafa ta'ee muudamu ergamaa qulqullicha Mikaa'el jechuudha. Sadaasa 12 manni kiristaanaa keenya ni yaadatti. Guyyaa kanas bifa loltuutiin ilma Nawee Iyyaasuutti kan mul'atedha. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Israa'eloonni masaaqee baasuudhaan Kana'aanitti galchuu isaas guyyaa itti yaadatamudha jechuudha. Guyyuma kana jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irratti ni kaa'ama jechuudha. Inni biraa immoo hafuuronni hundi ergamoota Waaqayyoo akka hin taane immoo hubachuu qabna jechuudha. Akkuma jalqaba ilaallee Saaxinaa'el hoomaa isaa wajjin gara biyya lafaa kanatti gad maalti jira darbatamee jira jechuudha. Kanaafidha Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti ergamoonni hundi hafuurota miti namoota jireenya bara baraa
dhaaluudhaaf jiraniif tajaajilaaf ergamuu mitii jedha. Agartanii? Kanaafuu hafuurri hamaanis akka jiru immoo hubachuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo faarsaa 91 lakkoofsa 11 irratti karaa ati deemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif nan abboomaa jedha. Ergamoota koo siif nan abboomaa jedha. Kanaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos abbaan ilmi hafuura qulqulluun Sillaaseen nuuf maal nu godha jechuudha? Ergamoota Waaqayyoo gara keenyatti erga. Gooftaan keenya, uumaan keenya, jiraachisaan keenya, nyaachisaan keenya Iyesuus Kiristoos immoo Maatiyos 18 lakkoofsa 10 irratti akkana jedhe. Iyesuus isaan xixiqqoo kana keessaa tokko illee akka hin tuffanne ilaalladhaa. Ani isinittan hima. Samii irra ergamoonni warra isaan eeguudhaaf kennaman guyyaa hundumaa fuula abbaa koo isa samiiwwan irra duratti ni argamuu hoo jedha. Laala. Ergamoonni Waaqayyoo fuuldura maletti fuuldura Waaqayyootti argamu waan ta'eef akka hin tuffanneef of eeggannoo taasisaa jedha. Akkuma seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti kunoo ani karaa irratti akka si eeguuf iddoo ani qopheessettis akka si geessuuf ergamaa si dura nan ergaa akkuma jedhame jechuudha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo irraa gara keenyatti ergamuu jechuudha. Kanaaf ergamoota Waaqayyoo maal goona nuti hin kabajna jechuudha. Ergamoota hundaayyuu yoo kabajnu immoo kabajaan nuti ergamootaaf qabnu kan Waaqayyooti wal qixa jechuu keenya miti. Waaqayyoon uumaadhaa, jiraachisaadhaa, nyaachisaadhaa, obaasaadhaa jenneeti. Ergamoonni immoo ijoollee Waaqayyooti. Waaqayyo fuuldura dhaabatanii Waaqayyoon faarfatu, Waaqayyoon galateeffatu, nullee immoo Waaqayyoodhaa walitti nu araarsu jennee maal goona kabajnaa jechuudha. Kabajnaa jechuudha. Kanaaf haala sanii haa hubatamu kiristaanotaa. Kanaaf kiristaanotaa amantaan ortodoksii waa'ee ergamoota irratti akkamitti akka barsiiftu sirriitti beeknee sirriitti hubachuu qabna. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Ergamaan Waaqayyoo akka cubbuu keenya akka balleessaa keenya osoo hin taane Waaqayyo irraa ergamee Waaqayyoodhaan akka walitti nu araarsu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni ayyaana gaarii hunda keenyaaf haa ta'u.